Hordoftoota Oromiyaanis Neetwoork akkam jirtu kuni wiirtuu yayyaba Oromooti. Filmaanni duraanis daddarbaa ture ammas akka darbee nutti himamee jira. Kuni fafni isaa mishoomni isaa maal ta'a laata? Itti aansee immoo maaltu dhufa laata yookaan immoo maaltu ta'a laata? Qoqqobbaan intarneetaa fi telefoonaa naannolee Oromiyaa keessaa dhiha Oromiyaa fi kibba Oromiyaa irratti buufamee ture ka'eera jedhamee nutti himameera. Akka ka'es immoo mirkaneeffanneera. Haa ta'u malee bara qoqqobbaan kun hojiirra oolaa turetti gaagama qaqqabaa ture miidhama qaqqabaa ture eenyu qorata laata eenyutu immoo itti gaafatamuu qaba laata kan jedhuuf qabxilee kana wajjin wal qaqqabatan tokko tokko kaafnee mari'achuuf jennee nama afur taanee dhiyaannee jirra. Tokko Obbo Badhaadhaa Dhaqqaboo, lamaffaan Dr. Caalaa Abdiisaa, lamaan isaaniitu Sweden Stockholmii, sadaffaan Obbo Kumsaa Buraayyuu Perth Austraaliyaadha. Obbo Kumsaa Buraayyuu hayyuu poolitikaa xiinxalaa poolitikaati. Obbo Badhaadhaa Dhaqqaboo hayyuu seeraa biyyattis immoo ogummaa seeraa kana hojjetaa kan turanidha. Dr. Caalaa Abdiisaa oriijinaalii jalqaba irratti ogeessa eegumsa fayyaati. Amma garuu kallattii garbiraatiin barnoota tuffatanii jiru. Isin akkana waliin turtan kabajaan isin gaafachaa gara maree keenyaatti dabarraa. Jara keenyaas hundaanuu haala adda addaa keessa jirra jechuun akka taa'umsa lafaatiin yeroon keenya garagaraa. Hundumaafuu warri hirriba dhiiftanis warri boqonnaa keessan addaan kuttanis yeroo keessaniif baay'ee galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Maqaa Oromiyaanis Neetwoorkii maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin. Meewaa hunda dura yoo qabxilee gurguddaa lafa keewwan irratti hin darbine haala amma lafarra jiru tokko tokko ilaalleetu dabarre gaarii natti fakkaata. Keessaa haala uummata addunyaa walii galatti yaaddoo guddaa keessa naqee jiru irra caalaa keenyas kan manatti galchee jiru dhibee koronaa vaayirasii kana yookaan COVID-19 jedhamu kana. Wanti saagaa akka hundi keenya quba qabnu haalumtii fi amalli dhibee kanaayyuu kan sirriitti saayintifiklii qoratamee beekame hin jiru amma ammaatti waanuma namarratti mul'atu irraa ka'uudhaan namoonni adda addaa waan itti fakkaate akka itti fakkaatetti kan dhiyeessan qofadha. Of eeggannoos karaa ilaaluun haala daddarbasaas waan hunda isaayyuu. Garuu wanti ifatti jedhamu tokko dhibeen kun akka malee haala hin eegamneen saffisaan exponentially jedhamu jechuun kan mataa isaa duplicate gochaa adeemu haala kanaan walitti adeemaa jira. Biyyoota hin guddatin keessatti immoo ammallee lakkoofsa gadi xiqqaa akka ta'etti hubatamaa kunuu tarii dhuguma dhibee kanatti hin geenye immoo isaantu bira ga'uu dadhabe kan jedhu gaaffii guddaa ta'ee jira. Walumaa galatti of eeggannoo irra caalaatti of eeggannoodhuma uummata keenya barbaachisu ilaalchisee Dr. Caalaa sirraa jalqabna ogummaa kanatti dhiyaatta. Tinidii warri kaasii nu daddabalan. Tole baay'ee ulfaadhu jaal Tasfaayee. Dhimmi koronaa akka biyya keenyaatti ogeessi keenyaas namoonni siyaasaas namoonni beekumsaa kallattii adda addaadhaan qaban biyya keessaas biyya alaadhaas hedduu odeeffannoon kennamuu carraaqamaa jira. Balaan kun guddaa akka ta'e ibsamaa jira. Addaan hin citne dhiibbaan kun sodaa guddaa addunyaatti akkuma gashee biyya keenyattis gashee jira. Warra bakkee jirrutti illee akkuma kana kan lama yaaddoonaa tokkoo fi keenyaa fi lammaffaa hawaasa keenya biyya jiruuf. Haa ta'u malee gabaabaatti kaa'uu fi dhukkubni kun rakkoon kun yeroo bal'aa ibsineerra miidiyaa adda addaa irratti keessa galuurra haa ta'u akkuma tu jette yeroodhaa yerootti amaloota addaa wannoota haaraa biyya isa tokkorraa tokkotti jabaataa tokko miidheemmoo tokko edda dadhabsee tokkotti darbaadha jira. Amma gaafa ilaallu akka atu jettee wanta tokko yeroo ammaatti biyya laman tuquu barbaada. Tokko haala Ameerikaan keessa jirtudha. Kabiraan immoo Afrikaa keessaan iddoo tokko dhaqa. Ameerikaan egaa yeroo ammaa kanatti akkaan guddaadhaan kan miidhamaa jirtu. Dhukkubsataan hedduun achiiti akka malee bal'ataa akka jirudha. Yoo xiqqaatee kumoota 200 olirra darbee fagaatee deemee jira. Hedduu illee akkuma kana guddaatu jira. Ogeessi fayyaa tokko ibsa kenne irratti ganama gara hojii deemuun akka hoolaa qalamuuf deemuutti natti dhaga'ama sodaachaan deemaa jira. Yeroo hundaa hidheetu haala kanaan haala nama suukanneessuun ibse. Egaa kun biyyoota akka malee guddatan jennu keessaa gara Afrikaatti immoo achi as deebina.
Gara Afrikaa keessaa immoo Afrikaa kibbaadhaa kananii tokko barbaadu. Achirraa kanan tokko ibsa ministeerri fayyaa isaanii tokko kennanii dubbisaa ture ganama. Akka malee ejjennoo jabaa Afrikaa keessaa kan fudhattee jirtu akka Afrikaa kibbaa hin jiru kan jedhutu ture. Ganama kanan dubbisedha. Ibsi nama kana maal jedhaa? Haala keessa jiran kana akka malee sodaa guddaadhaanii uummatni akka hin sochoone dhorkuudhaanii waan danda'an hunda akka malee qorannoo guddaa gochaa jiru jechuudha. Kanuma keessaatii bal'atee adeemaa jira. Garuu haa ta'u malee maal jedhee ibsa baay'ee bareedaa tokko kaa'ee jechuudha namichi kun. This calmness is a calmness before storm jedhee lafa kaa'e. Callisuun amma jiru kuni wantas gabbaa fakkaachuun amma jiru kuni jandoo nutti dhufuu jiru tokko dursee callisuu jirudha. Jandooni yookaan bokkaan akka malee humna guddaa qabu dhufuuf jira. So akka malee ibsee jechuudha. Malee yerooma rakkoo siyaasni isaanii baroota dheeraadhaaf dhalee sanatu maal ta'e jechuudha. Koronaa kana yerooma gabaabaaf illee guyyuma muraasa torbee tokkoof illee isaan tursuu dandeenya. Har'uma kana waaree booda beelliin ka'ee hiyyeessa hedduutu jira South Africa keessaa. Siyaasni sun biyya sanatti muraasa sooromsee isaan kana gabrummaa jala kan hambisedha. Qaamaan illee Afrikaa kibbaa kana dhaqeera. Ijoollee isaanii yeroo gabaabaan garuu haasa'eera. Haala isaan keessa jiran hin beeka. Har'uma fincilli ka'ee biyyi suni jeequmsa guddaa keessa galte. Sababni isaas koronaan wayyaa daabboo dhabnee du'uu keenyarraa. Kanarra ga'anii jiru. Kanaaf maalan jedha biyya keenyaas immoo nama 30 haa ta'u waan akkasii 35 ga'ee jira. Yoo fudhatanii makanadha jechuudha. 35 kun xiqqoo fakkaatti garuu callisuu isa yandoo duraa fakkaata. Kana hubachuu qaba manni keenya ilaalaa galatu. Gaariidha. Otoo dubbannu jala keenya waan biraa miti connectivity internet irratti illee haalli kun dhiibbaa guddaa uumee jira biyya lafaa hunda irratti. As Ameerikaa kaabaatti itti kan hubachaa jirra. Biyya guddateedhaan kana keessaa kun illee maaliif irra caalaa namaatu amma mana taa'ee hojjeta hundi isaayyuu immoo maali hojii hundu irra caalaa hojiitiyyuu online ta'e internet irratti ta'e kan obbo Caalaatiyyuu gidduudhaan ciccitaa turte amma isatu na yaadachiise. Kunis rakkoo ta'aa jira. Waan gara biraa waan itti connect ta'e yoo irraa kutuu dandeesse kan naannoo kee jiru irraa kukuutii akkasa kan irratti walitti waan ta'utti. Obbo Badhaadhaa meemee waan asirratti waan xiqqoo isheetis gabaabsitu. Ayyee asirraa waa baay'ee jechuun danda'u waan akka ogeessatti irraa beeku tokko iyyuu hin jiru. Haa ta'u uummanni keenya waa'ee ogeessonni fayyaa jedhamu caqasuu qabu. Akkasumas qajeelfama mootummaan baasu dhukkuba kana ittisuuf caqasuu qabu. Lammaffaa mootummaan yeroo murtiiwwan adda addaa fudhatu dhibee kana ittisuuf haala jireenya uummata keenyaa tilmaama keessa galchuu qaba. Biyyoota dhibeen kun itti hammaatan biyyoota gurguddaayyuu wantoota cufamantu jira, wantoota hin cufamne jira. Fakkeenyaaf wantoota nyaataan wal qabatan cufamuu qabu. Uummanni keenya akka itti jiraatu hin beekna. Isa kan at least gadi bahee haala secure ta'een bitachuu qabu. Waa hunda yoo cufte uummanni hin du'a waan ta'eef osoo dhibee argine milkaa'uu dhabuu danda'a. Kanaaf wantoota tokko gallakkisuun barbaachisaadha. Uummanni keenya sodaa dhiiseetuma waan ogeessi fayyaa jedhu qajeelfama mootummaan baasu hordofuu callaadha. Kanumaan beeka ammeenya dhibeellee waan irraa beekuu qabu. Gaarii obbo Kumsaa. Waan haaraan guddaan hin jiru waanuma Dr. Caalaan jedhe sana irra guddaansaa. Dhukkubni kun akka tokkotti addunyaa tokko godhe hiyyeessaaf sooressa hin qabu, beekaaf wallaalaa hin qabu. Ammoo dimokiraasiif diktaateera illee hin qabu hundumaa addunyaa tokko godhe dhukkuba addunyaa ol qixxeesse karaa tokko innaa ilaallu. Kana dura bakka tokkotti haasa'een ture. Walumaa gala isaa yoo ilaalle dhukkubichi humanity ilmi namaa ka amma dura bakkaata adda addaatti haalota adda addaa keessatti naannoo isaa hanga tokko to'adheera jedhee inni yaadaa ture.
beekumsa, hubannoo, qabeenya inni godhe sana hanga tokko ilmi namaa uumaa utuu hin ta'in uumama ta'uusaa ol qixxee hubachiise jedhee yaada karaa gama tokko inni ilaallu. Humanitiidhaaf walumaa gala qabsoo guddaadha jechaadha. Waan isi ajaa'ibu ammatti amma daqiiqa ammaa sabnu kanatti dhukkubni kun irra guddaan isaa dhukkuba biyya warra guddateetiidha. Irra guddaan isaa waan isi ajaa'ibu bakkoonni baay'een itti miidhamanii silaatii kana dura siyaas dinagdeedhaan wayyaa'oo ta'an kan dursanii dhukkuba ofirraa qolachuudhaaf dandeettii qaban kan dursanii dhibee arguudhaaf beektota of keessaa qaban isaanitu miidhaa guddaatti irra ga'e jechuudha. Addatti fakkeenyaaf yoo fudhanne amma yeroo ammaatti kaleessan ilaale har'an ilaalle Xaaliyaaniin nama gara 14,000 dhabdeetti. Kun ajaa'iba jechuudha. Ispeen nama har'a ganama natti fakkaata gara 10,000 seeneera. Amerikaan biyyi agartee ana malee namni hin jiru jettee addunyaatti himtu har'a gara 5,000 seeneera. Inumaayyuu waan inni Niiwuorkiitti ta'aa jiru dhaluma namaafuu sodaachisaa fakkaata jechaadha. Egaa kan Faransaay kan Ingiliiz akkasuma. Kun maal nu agarsiisa jechaadha. Dhukkubichi kun siyaas dinagdee irratti qabeenya qofa irratti kan hin hundoofne ta'uu isaati. Anaan akka nama tokkootti kanatti dhaga'amu warri xiqqoo ishee mana yaalaa qaban beektota qaban kan ittiin of ittisan kan ittiin of tajaajilan qaban ammas yoo miidhaman yoo waaqayyumti uumaan biyya rakkina qabu akka biyya keenyaarraa hanga ammaatti qolatee yoo jiraachiserraa kan hafe balaan kun guddaadha jechuudha. Kanaaf akka nama tokkootti kanatti dhaga'amu dhukkubni kun siyaasaaf dhimma ba'amuu hin qabu. We should not use this for political purpose. Of eeggachuu qaba mootummoonni amma gandaati jirtu gandaa isin jirtani mootummoonni yeroo ammaa kana dhukkuba kana siyaasaaf dhimma itti ba'uu hin barbaadan. Maaliif kun biyyatti dhufe waan biyyatti dhufe biyya ol ga'anii ol mari'atanii wajjin ta'anii ol hubatanii mormitoota dabalattee beektota dabalattee dargaggeessa dabalattee jala dhaabatte malee qofaa kee jala dhaabattu. Akka tokkotti akki biyyi keenyatti jiru sun na yaaddessa. Maaliif amma torban darbee moo guyyaa 10tti mootummaan biyya bulchu gurra cufatee ija dunuufkateetu walgahii waamaa ture. Utuu addunyaan yaaddoftu utuu biyyi cinqamuu dhukkuba kana aasan opportunity akka politikaa agartee dantaa siyaasaaf dhimma itti ba'amaa ture jechuudha. Kun entirely karaarraa kaataadha. Ilaalcha dogoggoraadha. Waan biraaf ol jaallanna, waan biraa irratti ol morkina, waan biraa irratti ol jala dhaabbanna malee waan biyyatti dhufe, waan sabatti dhufe, waan jireenyaaf jiruu sabaatti dhufe jalatti agartee achi bakka siyaasaa gochuun nutti hin jiru. Kanaaf mootummaan ganda keenyaa leverage amma jiru dhukkubni xiqqaadhaadha amma akka Dr. Caalaa nama dubbatetti fi akka odeeffannoo qabnutti namni waan kanaan miidhame yookaan immoo wanti kun irraa argame gara nama 40 tuun seeniin jiraadha. Okay, baay'ee gaariidha. Garuu waan nu beekuu jiru amma miti immoo qoratame isa jedhudha. Amma qoratame hin beeknu. Ammuma argan godhan malee dhukkuba kana keessaa karaakterii dhukkuba kana keessaa inni guddaan ani dooktara meedikaalaamin inni guddaan tokko maa'in amma yoo xiqqoo qoratte xiqqoo nu argita. Yoo baay'ee qoratte kan nu argine Xaaliyaanii keessatti, Speen keessatti, Ingiliz keessatti, Ameerikaa keessatti, the more you test namoota baay'ee keessaa argite jechuudha. So amma biyya keenyatti conclusive miti. Ammi dhukkubni kun jiru ammas jennee himuu hin dandeenye. Waan nuyi akka beeknutti waaqatti amannutti kadhannu garuu dhukkubni kun akka inni ganda keenyatti hin baay'anne. Of eeggannoo gochuun nutti jira. Inumaayyuu akka yaada kootti mootummaan utuu beekumsa qabaate dhukkubni kun tokkummaa biyyaa national unity tokkummaa biyyaa fida jedhee yaada. Yeroo kana wajjin ta'anii mari'achuun, yeroo kana walii dhiisuun, yeroo kana agartee isa kana dura walii dhiifna jedhan amma kana yeroo walii dhiisan
amma kana yeroo itti dhufan agartee jireenyi keenya iyyuu haata jala seeneeraati garasitti deebina yeroo jedhan hubannoon kun akka inni mootummaa amma biyya bulchuu bira dhufuni karaa gama kootii abdii godhadhaa kanaaf yeroo hundumaa na yaada nana walleedha. Anguma kana jedha waan dhukkuba kana Tasfaayee. Gaariidha waan ati jette keessaa waan tokko natti mul'ate dhukkubni kun dhukkuba warra guddateeti inni jette waan nu yaadachiisu waan irraa arganu tokkotu jira akka inni itti dhukkuba warra guddateeti ta'etu jira aliifi humnas waan gaas facilities gaa waan qabanuu fi haala qorannoo isaanitti gattaantiyyuu tokkoon sheellee lamaan sheellee akka dhokatteen bulle taasisaati inni fi garii kana guyyaa guyyaatti yuuti guyyaattuu raawundii 2-3 ol kakaasaa deemaa jira asirraayyuu warri biyyoonni warri guddanne waan hubatan waan qaroominaan ilaaluu qaban tokkotu jira jechuun danda'a maanni ammallee lakkoofsi namoota dhibee kanaan qabamanii biyyoota hin guddatin kana keessatti xiqqaachuunsaa dhibeen kun achi hin geenye dhibeen kun achitti hin babal'anne jechuu akka hin taane tarii osoo har'a kana burkana yeroo gabaabaa keessatti meeshaan ittiin qoratamu bal'inaan haala gahaa ta'een haala qubsaa ta'een diriiree qorannoon gadi ta'ame tarii isa biyyoota gurguddate kana keessatti arginu caalaatti iyyuu baay'ee kan nama naasisu ta'uu danda'a. Amma fakkeenyaaf namtichi jalqaba Itoophiyaa keessatti dhibeen kun irratti argame jedhame namtichi Jaapaan otuu addan bahin otuu kophaatti hin bahin otuu isolated hin ta'in Finfinnee irra darbee Asallaa akka ga'e Adaamaa akka ga'e Bishooftuu akka ga'e bakka deeme kana hundattuu immoo haala hojii isaatii hojii wal qabate namoota hojii wal quunnamaa akka ture kan biraa immoo kan taasisaayyuu amma kana ija mootummaattis ija ogeeyyii fayyaattis hin dhufin immoo kan jiru tarii ammamii qabatamaa akka ta'e hin beeku malee amma dubartiin tokko kan gara giddu galeessa bahaatii dhufte gara dhiyaatti adeemtee dhukkubsattee akka tasaa hospitaala Asoosaa seentee kan jedhan fa'i jira. Kan biraa wanti guddaan isaa dhibeen kun hin mul'atu eessa jira eenyuun irra jiran waan tokkoyyuu wanti beekamu waan hin jirree fi kun asirraa waa baratamu barbaachisa fakkaata. Karaa biraatiin wanni mootummaan amma ammaatti godhe kun mootummaa Itoophiyaa dhugaa dubbachuuf egaa humna jirtuuni risoorsii jirtuuni hubannoo jiru irratti hundaa'ame wanti godhame waan tuffatamu miti tarii booddee tarkifachuun hin jira ture fakkeenyaaf amma walquunnamtii karaa xiyyaaraatiin jiru fa'aa dafanii dhaabuun tarii yeroo itti fudhateera ture kun carraa dhibee kanaaf carraa kennuunsaa hin oolle kan biraa immoo sanaachitti garuu kaleessa kanarra kana kan nageenyu fakkeenyaaf amma haala geejjibaa fa'aa irratti qoqqobbaan godhame seerritti ba'ee waan jajjabeeffamuu qabudha. Haa ta'u malee ammallee hubannoon namootaa gahaan fakkaatu inuma gaa rakkinichaa jira ammoo rakkinni gaa humnaa ol ta'ee seerri baba'u kunis hojiirraa akka hin oolle taasisaa jira. Isuma irrattuu maal argina akkuma duraa kana ammallee isheen lakkoofsi xiqqaate kanallee qabachuudhaaf hiriirri akkuma durii ol dhiibanii hiriiramaa. Kan biraa namni irra caalaatti maaskii kana faayyuu afaanitti keewwate argina. Amma hubannoo amma irraatti bira ga'ametti wanta akka maaskii kun wanneen dhibee kana dura dhaabbachuudhaaf nama gargaaran keessaa akka the least important ta'etu fudhatama. Inni maaliin namticha qabameerraa kan biraatti akka hin dabarre gargaara malee isan qabamin akka hin qabamne taasisuudhaaf amma kana miti maanni harka keenyarras fuula keenyarras uffata keenyarras booda argachuudhaaf jirra. Isa faayyuu namni keenya akka gaaraantiitti akka hin fudhanne wal hubachiisuun gaarii fakkaata. Kana caalaatti akka Dr. Caalaan jedhe immoo jireenya uummatichaatti dhugaa dubbachuuf rakkoo guddaan wanti kun jalqabumarraa kaateeti himamti namni biyya kana mana oolee jennaan waan nyaatee buluu qabu jechaadha. Kanaaf nama yaaddessaa dhugaa dubbachuufi tarii mootummichiyyuu humna jiru namuma danda'ametti karaa kanaan uummata kana gargaaruu irrattotu yaade gargaarsi immoo karaa adda addaatiin dhufaadha fakkaata biyya keessaas.
namni hiixataatuma jira. Isa irratti tarii xiyyeeffachuun gaariidha fakkaata amma danda'ame gaagaama dhufuudhaaf jiru xiqqeessuudhaa fi dhaabuun hin danda'amu. Maaliif warruma humna qaban biratti kunuu haala hin eegamneen lubbuu hedduu gaagaa jira. Yeroo immoo predict godhamus waanuma amanuudhaaf nama rakkisu iyyuu lafa keewwatu biyyoonni tokko tokko amma mootummaan Ameerikaa tarii amma nama 100,000 nu harkaa fudhachuun isaa hin oolu jedhanii kaa'ani. Haala kanagaa baay'ee yaaddessaadha. Dhimma kanatti dabaluu barbaadanii kan biraa immoo turuusaa dhimma keenya isa jabaatti guddaatu tun darbin ammas waan xiqqoo irratti jennee darbinu waan barbaade tokko. Yaada kee ammaa kanarra waa xiqqoo si ida'uu edda bal'istanii edda ta'eeti wanta fayyadu muraasa si ida'a. Uummataa fi yeroo naallaa toleensi jala addaa kuteessaa. Waan muraasan kaasa asirratti tokko tarii as unuma gidduullee wanna ani qabu xiqqoo adda ani yaadu waa'ee French flu tokko yoo hubattanii balaa guddaa dhufe keessatti sababaan guddaan itti uummanni dhumeef politishaanotatu dhugaa dubbachuu didee uummata sobanii sana sababaan guddaan tokko. Kanamaaf si jedhaa amma nuni waa'ee Jaappaanii sana kaasna. Namichi jalqabaaf biyya kana dhukkuba kana galche Jaappaanicha. Akka kottu ana gaafatte miti. Maaliif na jedhe? Waa'een Jaappaanicha etoon baramiin dura uummatni yeroo hedduu iyyaa ture balali'ii gara Chaayinaatti godhamuuf. Mootummaan kun immoo daldala isaa fi galii isaa irratti xiyyeeffataa ture. Kallattii Chaayinaadhaan, travelii Chaayinaadhaan keezii dhufe ifa baasuu jechuun isa uummanni islumaa himaa ture ofirratti ragaa bahu jechuudha. Kana hin godhu mootummaan kun. Hin goones. Sababa kana hin gooneen immoo maaltu ta'a? Anatu hubachuu dandeessu dubbiin kun Jaappaanicha akka hin taane anati bartu utuu mootummaan kun keezii Jaappaanii kanaa gadi hin baafatiin biyyoota adda biraatu akka warra Saawud Arabiyaa faatu balaliin kamiyyuu gara Itoophiyaa akka hin godhamne achis gara koo akka hin galle newspaper irra baasutti. Imbaasii fi konsilaa magaalaa Finfinnee jirutu hojii dhaabee cufuutti ka'e. Kunis maalirraa madda jechuudha odeeffannoo gahaa qabu akka dhukkubni sun biyya sana seenee jiru. Mootummichi dhoksaa ture. Dhumarra garuu Jaappaanaawwiin kun Kooriyaan ta'e Koongoo moo eessarraa gara kana seene jedheetu namicha kana gadi baafatanii jechuudha. The first case godhan. But he was not the first case. Digalee that's politics. Siyaasa. Uummata ofirratti kaasu mannaa jechuudha. Kanaafan si jedhaa irra ta'u. Mootummaan sun waan inni hojjetu hedduu fagoo. Tokko kana. Inni kabiraan isa silasiin qorannoo irratti jettanii kaastan kana xiqqoo waan uummata keenyaaf kaasuu barbaadu yeroo baay'ee yoo lakkoofsi xiqqaa ta'e xiqqaadhaan yaaduun sirrii akka hin taane. Yoo lakkoofsi baay'een immoo mana yaalaa galee akka waan saba keessaa funaanamee dhumeetti akka hin yaadamne. Amala dhukkuba kanaatu akka midhaa kilaaster jedhama. Iddoo kana voo bakka jedhamtu viileejii tokko mandara tokko keessaa xaaliyaanii keessaa nama 3,300 qofa jira. Keezii tokkitutu argame. Mandara kana guutuu ishee marsanii akka namni keessaa hin baane lookdaawun godhanii hunda isaanii qoratan 3,300 kan. Namni tokkituun gaafa mallattoo agarsiisu kan mallattoon agarsiisne nama 300 argame. Amala dhukkubichaadha. Tokko mallattoo iddoon agarsiise keessaa yoo xinnaate nama tokko haga 10 ammoo yoo bal'atee deeme immoo kan mallattoon agarsiisne kun akka voo gara nama 300 yeroo itti argitutu jira. Sababii kana kilaasteridha. Amala kanatu epidemiological kilaasteridha wanti kun. Iddoo tokko keessa namichi tokko sochii iddoo tokko keessa godheera taanaan gaafa ati namicha kana achi keessaa baastu naannoo sana guutuutu lookdaawun gootee qabuu danda'u qabdu. Kanaaf gaafa 5,000 mana yaalaa galu 5,000 kun bakkeedhaaf yoo xinnaate nama 10 tuqanii dhufanii. Bakkeetti kana feetu caala harka hedduu jechuudha. Gaafa 5,000 mana yaalaa galu 50,000 bakkeera. Maafan kanas jedha nama ta'etu biyya kana waliin mari'anna. Torbee lama mana taa'ee amma gara nama 5,000tu hospitaala galee egaa amma gara hojiitti hin deebi'aa jedhe. Garuu hana hojiitti deemuu hin qabne amma dhaan jedhe. Dura ture ani inni deemuu yoo wayyu. Si galee sababi isaas 5,000 mana yaalaa galee jechuun hedduutu faalamee jira jechuudha. Isa duraa caalaa. Akka kana waan ta'eef tokko kan akka uummanni keenya hubatu gaafa keeziin kun dabalaa deemu. Tokkoffaa mootummaan kun riippoortii sirrii godha hin godhu waan ta'eef yoo keeziin kun lakkoofsi dabalaa adeeme uummanni keenya iddoo of eeggannaansa hedduu jabaataa adeemu qaba jechuudha. Isa kanas hin jechuufi galatama. Gaariidha.
Ammas isheen kun nu geessu fakkaata. Kan biraa wanti kaleessa kana ta'ee muummichi ministeeraa waggaa lammaffaa aangootti dhufan kaleessa observe godhanii kaawlaniif kanaanis immoo wal qabsiisanii haasaa godhanii turanii. Tarii asirratti maaliin yaadanna waggaa lamaanii muummicha ministeera kana kan jedhu keessaa Oromoon maaliin yaadata laata kan jettu gaggabaabsineetuma dheeressinuu mee Obbo Kumsaa itti nu jalqabiiti xiqqoo irratti jennee dabarra. Gaarii waggaan lamaan darbanii dhugaatti yoo dubbanne yeroo silaati carraa ammoo yeroo carraa sanatti tu dhimma hin baamiin badeedha akkananidha ilaalutti. It was a time of opportunity, garuu a lost opportunity. In bade. Waggaa lamaan darbee ani hin beeku isin keessa abbaa biyyatti galee ani biyyatti galeen ture. Kan inni arge abdii ture kana si'a lama si'a sasitti haasa'e Tasfaayee. Uummanni abdii qaba ture. Gama dimokiraasiitti ce'uudhaaf, gama agartee wal dhageessitti ce'uudhaaf, sirna agartee biyya paartii baay'ee qabduutti, biyya immoo agartee namni hundumtuu itti mirga qabuutti, biyya namni itti wal falmee yaadaan wal falmee ammoo sagaleen uummataa immoo murtee ta'utti achi darbina kan jedhu namni baay'ee abdii guddaa qabatu jechuudha. Ganda itti dhaladheen dhaqelaa kunoo sulula Abbayyaa keessa namni hundumtuu abdii qabatu jechuudha. Maaliif abdiin sun dhalate jettee naa yaaddu oomaa qorannoo sin barbaachisu. TPLF tu waggaa 27 fi namarra taa'ee nama ajjeesee siyaasaan nama saamee dinagdeen nama saamee hawaasummaan nama saamee nama hundumaa agartee gadi godhee mataasaa olof godhee kan hin tuqamne gartuu tuqamuu hin dandeenye ta'ee ilma waaqayyootti inni aanee namni biyya sanaa hundumtuu gadaanaa waan ta'eef haalli sun ni jijjiirama jedheetu biyyi guutuun Oromoon addatti wareegama guddaa itti baasuyyuu malee eeyyee ni beekna Oromoon amma 5,000 amma 6,000 lubbuu itti dhabe. Pioneer godhee jijjiirama sana fiduudhaaf gatii guddaa itti baase. Ammoo gatiin inni jijjiiramni dhufe suni kan Oromoo qofaan ture kan biyyaa guutuu ture. Kan sabaaf sablammoota 83 olitti yaadamanii ture. Abdii ture jechuudha. Yaaddoo qabaachaan ture yaadatte yoo ta'e kan dhumaa kana nifat wajjin haasofne utuu nani Dubaay jiruu dabarsite. Yaaddoon qaban ture. Prosesii isaarraa nama waan irraa kun hin dhufataa jedhee humnaa ol yaaddaan ture. Maaliif irratti mari'atamnee irratti haasofnee hin bishaannee nafi nafoodhumaan namni hundumtuu wayyaanee homtee achirraa kaachuudhaan nafi nafoodhaan akkuma kaannisni gaaguratti namni fiigee gale. Malee namni taa'ee maaltu itti haanaa? Attamitti itti aanaa eenyuti roolii maalii taphachuu qabaa maaliif abaluu roolii akkasii taphata jedhee namni waliin haasa'een jiru. Kanarraa kan ka'e warri naannoodhuma mootummaa jedhanii aangootti ol ba'anii fudhatan jechuudha. Biyya fudhatan jechuu hin dandeessa gabaabaadhumatti. Ennaa biyyi fudhatamu sana yeroo duraa sanatti waggaa ji'oota 5 duraa sanatti of course mallattoonsaa ji'a lama keessatti mul'ate particularly adda bilisummaa Oromoo irratti waan ta'e dhiibbaan ta'e ji'a lama keessatti gaafa inni qalluurraa jalqabee mul'ate mallattoonsaa haa ta'u iyyuu dhamee isaa dhiibu garuu abdiin uummata keessa tureera jecha. Uummatuma kanayyuu namatti naannessanii akka hin gaafatamne gaafatamuun illee cubbuu akka ta'etti agartee obbo Lammaanii fi Dr. Abiyyi waan guddaa hojjetan jechuudha. Utuun turiin abdiin sun tutuun turiin waggaa tun godhi ji'a 7 ji'a 8 utuun gahin hidhaan dhufe, ajjeechaan dhufe, waraanni dhufe, ol dha'uun dhufe, ol jala dhaabbachuun dhufe.
amma deebinee akkichuma akka booyyee sanaa ta'an jechuudha. Booyyeen amma feete yoo qulqulleessaa oolte galgala dhaqeetu okkee keessatti achi keessa dhaqee gangalata. Bakka keenya duriitti deebina jechuudha. Suuta suutaan gara jibbaa, suuta suutaan gara ol dhadhabuu, suuta suutaan gara ol loluu, suuta suutaan gara ol cuucuutti deebina jechuudha. Si ajaa'ibaa waan baay'ee garaana nyaatu yennaa dhammaasa'u kan silaati kan isaan biyyi sun isaaniif malu kan silaati itti galateeffamuu qaban. Baay'een isaanii walakkaan hin du'anii, hin ajjeefamanii, kaan hidhaatti nammanii, kaan bakka buuteen isaanii yoo ammaa wana kan hin beekamin ammayyuu jira. Biyyi baay'een immoo ganda lolaa ta'e. Addatti gaatii waan Wallaggaa Arfan irratti waggaa tokkoof ta'aa ture. Garba waggaa lamaa yoo jechuun dandeessa. Wallaggaa dhugaa ennaa mana dhabu sanayyuu nagaan qabu ture. Takkaa egaa jijjiiramni kun dhufee Wallagga keessa nagaa waaraan hin buune. Gujii keessa nagaa waaraan hin buune. Boorana keessa nagaa waaraan hin buune. Arargeen gar tokko gaafii nagaadha, gaafii lola, gaafii moo xiqqoo tasgabbaadha. Arsiin gammi tokko gaafii nagaadha, gaafii lola. Nagaani achuma kunoo Finfinnee lafuma isaan ta'anitti gale jechuudha. Kuni qaanii akka sabaatti ijoolleen Oromoo warri maqaa Oromootiin of waaman deebanii ilmaanuma Oromoo irratti lola jabaata, lola hamaa, lola miidhaa ta'e suukanneessa deebanii labsuun isaanii akka namaatti qaanii ta'e akka siyaasaatti garuu bakka gaafa waggaa 10 waggaa 15 jennu sanaatti nu deebise. Itoophiyaan sirna rakkina sirnaa qabdi isa jedhaa jiru sanatti. Sirnicha malee namni Itoophiyaa furuu hin danda'u isa jedhutti namoonni baay'een akka isaan deebanii yaadan godhu. Itoophiyaa waan isheen bakka kana geesseef sirna ol qixxeetti nama ni jaarretti ni ilaallatu hundeerraatii biyya bulchaa jira. Sinni sun utuu hin jijjiiramiin nagaa waaraan biyya isa jedhutti nu geesse jechuudha. Gabaabsuudhaaf baay'ee si dhibaa bara mootummaa bara Dr. Abiyyi gamaaggamuun kan miidhaan akka Oromootti addatti yoo ilaalle miidhaan waggaa 27 Oromoo irra gahin waggaa lamaan darbetti Oromoo irra gahin. Oromoon bara Dargii illee miidhamaa ture, bara Wayyaanee illee miidhamaa ture. Ani Wayyaaneef dubbataa hin jiru. Garuu yoo dhugaasaa kan ilaallu ta'e akka istaatiksii isaa sassaaban dhufan ka Wayyaanee waggaa 27 Oromoo irra geessisiin waggaa 2 keessatti miidhaa guddaa geessan. Bakkoota baay'eetti Oromoo miidhameera. Garuu bara mootummaa Abiyyi dhaqanii haatiif intaltii Oromoo wal duukaa gudeedamti. Bara mootummaa Abiyyiidha kan qeen guutuun akka diinaatti ramadamee biyyi guutuu waraanni irra bobba'e. Bara mootummaa Abiyyiidha kan biyyi gandisuun diina kooti jedhamee Haile Sillaaseen illee agartee biyya Itoophiyaa hunduma isaa akka tokkotti ilaala gandisuun diina hin jenne. Dargiin illee gandisuun diina hin jenne. Wayyaanee homtinni biyyaa nu baase Tasfaayee ganda maqaa dha'ee diina hin jenne. Bara Dr. Abiyyi, bara Obbo Lammaa Magarsaa, bara Shimallis Abdiisaa garuu biyyoonni Oromoo gargar baafamanii, qeen Oromoo adda baafatamanii, bakka adda addaatti gargar fuudhamanii, gar tokko ganda diinaa, gar tokko ganda firaa, gar tokko ganda amajaajii, gar tokko immoo ganda aantee godhataniitu baratti deemame jechuudha. Kana keessa darbameeti arra gaame jechuudha gabaabaadhumatti. Naashinaali ennaa yaannu waggaa lamaan kuni chaos Itoophiyaa keessattuu chaos jechuun maal jechuudha afaan Oromooti. Jeequmsa walirraa hin seenne. Biyya Amaaraa jeequmsa qaba. Tigreen almost gandi Tigreedha. Almost independent state achi bahee qofaasaa jira. Gandi Oromoo silaa dheeraa. Walii masaa iyyuu national unity iyyuu hin qabu nuti Addis Ababaa keessa taa'u. So unstable waggaa lama dabarsinetti. Mootummaa rogan qabaatiin, mootummaa takkaan tasgabbaayin, kan nagaan qabaatiin, kan waraana duwwaa irratti hirkachuu irratti fuulleffatee waggaa lama dabarsine jechuudha gabaabaatti.
yeroo akkuma si jalqabe yeroo abdii garuu yeroo carraa sanatti dhimma hin bahin as geenye natti fakkaatan naan taa'ee qofaa koo yaadu. Gaariidha. Tu dubbannu beekaatanii obbo Kumsaadha carraasa duraa kenne dhimma kanarratti. Maaliif inni nurraa ija adda ta'e waan laaluuf ija poolitikaati waan laaluuf tarii waan nuti hin arginillee waan nutti mul'atinillee nuuf kakaasee yeroo keenya nuuf qusata jedhetan beekaa kennee fi meetarii waan bokumsaanis yaadachiise waan hafes jettanu xiqqoo gaggabaabsaatti nu dabalaa mee obbo Badhaadhaa mee gama keetti. Hayyee galatoom waggaan obbo Kumsaan haala gaariin kaasanii jiru waa hunda haala gaarii ta'een carraan dhuguma carraan tokkoffaan badeera anis akka kootti carraan tokko waan gubate natti fakkaata. Sababaan carraan gubateefis ariitii uummatni yeroo san hin tasgabboofne lammaaf abiyyis afaan fi mi'eeffatanii dhufanii booddeen isaa garuu osoo hin turre sirna Dr. Abiyyiif lamma osoo hin taane sirna nafxanyaadha ka deebisanii. In fact sirnuma sana ijaaraa jira jechuudha. Lammaaf abiyyis haala itti adda baantu jira akka miidiyaa irraa dhageenyutti diteelii isaa keessan beeknu. Kanas ta'ee sanas carraan tokko gubatee jira. Gama biraatti ammoo dhaabbileen hundi galanii jiru. Namoonni as alarra turan hundiyyuu galee jira. Dhaabbileen morkattoota hundi galee jira. Uummanni Oromoo alarraa qabsaa ture. Waa hundi galee biyya keessatti jira jechuudha. Kun carraa tokko. Ammas geennee jirra. Inni duraa gubatee jira. Amma immoo Oromoon akkanatti biyyatti dacha'ee as gahee jira. Carraan hafte takkatti kana. Kana booda uummanni kun tokkoomee fincilee qabsoodhaan sirna kan ofirratti gara galcheeti dimokiraasii dhugaa abbaa biyyummaa dhugaa deeffatamoo ofii wal bittinneessee taanuma caalaa hafa ka jedhu carraan takkattiin haftu sana duwwaadha jechuudha. Effectively carraa jirtu kana yoo itti fayyadame uummanni Oromoo haala ittiin bilisoomu hin jira. Ammas carraan hin jira. Kana booda ammoo yoo wal qoqqoodee dhaabbileen keenyas warra biyya keessa gale amma waan alatti hin jiru. Wanni humna qabu dhaabni kamiyyuu biyya galee jira. Bakka tokkotti tuulamanii jiru. Kana booda bakka ragaan kanarraati qabsoo kana hin geggeessuma hin geggeessanii irra hundaa jechuudha. Carraan Oromoo gara fuuldura qabu. Waa hundi bakka amma jiru kanarraati qabsoo kana finiinsanii gara fuuldura oofu yoo ta'e bakka amma jiran kanarra dhaabbatanii well in the good carraan uummata Oromoo bilisummaa dhugaa bilisummaa haqatti bayu ammas jira. Yoo kanan taane garuu akkamma jiru kanatti kun wal qoodee kun wal wanna godhee diinna immoo diina isa kaan Wallagga isa kaan Boorana jedhee gaddaan adda baasee akkasittiin tuma taanaan kun ammoo gara bilchiginnatti seenaa hin deemti taanaan sirna hama ka wayyaanee caalu mallattoo isaa ka argine dhufaa jira. Sabni keenya gabrummaa bara baraatti dhalootatti darbu keessa hafaa jechuudha. It depends. Kana booda hawaasni keenya yoo walii gale itti fufaa yoo walii galle ammoo wanta hamaa keessatti deemaa jirra jechuudha. Kanuma jechuun danda'a garuu waggoota lama sana eenyuyyuu sobameera. Anas dabalatee eenyuyyuu sobamee jira. Kabiyya garuu sobamee jira. Osoo hin turre garuu waan hin Dr. Abiyyi barame hariiroon isaan qaban barame namoonni akka waan aangoo qabanitti akka waan Dr. Abiyyi abbaa gadaa ta'e akka waan biyya sana qabachuu danda'anitti taasaa tura hundinuu osoo hin bulle dubbiin barameeraa jechuudha. Kana booda Oromoon erga of bareeti dubbiin erga barameeti wanti kadhaan ta'u hin jiru. Kadhaadhaan wanni ta'u abatan hin jiru. Kana booda hin qabsaa'amu hin qabsaa'u uummanni kun hin qabsaa'u yoo ta'e hin bilisoomna hin qabsaa'u yoo ta'e ammoo rakkoodha jechuudha. Kanuma jechuu barbaada. Gaariidha. Obbo Caalaa, Dr. Caalaa mi'asira waan gabaabsitu. Baay'ee galatoom waan baay'ee hin jedhu waan baay'ee kaasanii akka gaariitti ani waan ittiin jalqabuu barbaadu Facebook irraan kaleessa waa ilaalan ture nama ta'etu waa barreessa ijoollee warra barreessan kanatu. በሁለት ዓመት ውስጥ አዲስ ነገር ያየ ነው እንዳንጨባበጥ መሆኑ ነው ወይ ኮሮናናማ ወላር ከወልም ፖሊና ያየኒ ከነማ ዋን አራነ ነርጌ ተቆጥ ዋይ ዶክተር አብይ ገባባት ተከሳን ጀረት ካውፈኒ በረት ኦሮሞን በረምን ልክ ጫላ ቃና ሄደ በረቃኔ ደች ኦሮሞዳ ባይ አከመለ ani akka kootti akka Oromootti hedduun xiqqaane. Sababi isaas jaarraa 21 qoffaadha. Sababi isaas Oromoon bara kana keessatti
akka jirtutti ijoolleen isaa baratti mana barumsaa jirtu. Baratti ijoolleen Oromoo hundi barattedha. Baratti qabsoo guddaan gaggeeffamedha. Baratti ijoolleen hedduun itti namoota qabsoodhaaf ga'an tun taane ijoollee daa'immaniiti haga ulfaatti bara itti wareegnedha. Haa ta'u malee dhumni keenya dhaqee haala hamaa haala qaanii ammoo gara addunyaatti illee saboota kabiraa bukkeetti illee ofii keenyaaf illee waan nama qaanessudha jechuudha. Egaa kuni kan inni itti ta'e waa hedduudha. Uummata Oromoo mini badii kanaa kan qabu keessumaa illaayitii yookaan warra barannee yookaan waagoonii galee waan adda addaatu jira. Sana keessa hin gallu. Oromoonis irraa bareera dhee yaada. Garuu kana booda amma egaa isa dhumaa kana hubatee Oromoon maal gochuu akka qabu carraansaa harka isaa jira jechuudha. Kanumaan jechuu barbaada. Sinundoo galatoomaa waan tokkitti waan Obbo Kumsaan jedhe keessaanis waa tokko yaadadhe dargiin illee garri kun diina kooti jedhee kan addatti baasee irratti xiyyeeffatee miidheen qabu jedhe tokko waan guddaa nama yaadachiisa. Keessaa waan Obbo Kumsaan bareechinee argine akka barataatti illee bara dargii sanaanis barataan ture yuunivarsiitii keessan ture Finfinneen ture. Haalaan iyyuu argaa turre Badhaadhaan beeku Dr. Caalaan tarii boodatta kanatti fakkaata. Waan ifatti beekamu tokko waan gandatti odeeffamu tokko isa hojjetaa mootummaa isa daldalaa gurguddaa sooreyyii warra qabu utuu hin taane namoonni mana namaa keessa hojii hojjetanullee hojjettoonni mana namaa keessa hojjetanullee kan naannoo kibbaatti dhufan miseensotaa fi gargaartota horitti see mana namaa hojjetanii funaanan argatan irraallee shaabiyaadhaaf wayyaanii gargaaraa akka turan ifatti otuu dubbatamu mootummichi otuu kana beeku dhugaa dubbachuuti karaa gara namaatti adeemee uummaticha kan naannoo sanaa dhufe dhalataa naannoo sanaa bakka jiruttis bakka isaan immoo faca'anii jiranuttis takkaa irratti xiyyeeffatee isaa miidhaarraan gahu argamee dhaga'ameen beeku bara lolli sun gaggeeffamaa ture sana hunda gaagama guddaa dhaga'ame tokko isa kan haawuzeen sana inni iyyuu shira warrumti hidhattoonni daggala jiran sun qindeessaniin beekaatuma mootummicha maqaa balleessuuf jedhanii odeeffannoo sobaatti dabarsanii tarkaanfii sana fakkaatu kan fudhatu taasifame. Sana boodas immoo akka illee qoratamee ifatti hin baane taasifame waa'een gaagama balaa uummata irraan ga'an kana eenyutu qorataa kana booddeetti dhufna. Sana kan beekamu amma garuu waanuma nama gaddisiisu tokko makiinaa lamatu rukuta naannoo Buraayyuutti. Egaa seeruma isaatii lamaanuu keessaa bu'anii walitti dubbatu warri makiinaa kana oofanu. Inni tokko bakka komaandi poostii jala jiru kana keessaa dhufe naannoo Oromiyaati. Inni tokko nama amma kana rakkinni poolitikaa kun isa naasisee gaaga'anii qimmiideellee hin beekne fakkaata. Inni gara naannoo Oromiyaatti dhufe kun cinqamee waan itti aanee dhufu waan beekuuf dubbicha gabaasee fixachuu barbaade shofeera isa tokko wajjin. Maaloo waan ati feeteen godha. Geesseen amma makiinaan keessa yoo miidhame amma waan barbaade kaffaleessi hojjechiisa maaloo asuma adeemu jedhee kadhata. Inni sun immoo lakkii kan koon hin miidhamne iyyuuti makiinaan keetti iyyuu miidhame garuu seeruma isaa waan ta'eef poolisii waamna maaloo waamnu utuu kanaa wajjin wal falmanuu poolisoonni dhufan. Gabaabsuudhaaf daqiiqaa 2-3 haala hin taane keessatti otuu namichi sun naannoo biraa keessu ijaajje ilaalu Oromticha kana dhahanii lafa irratti kuffisanii irratti itti bobba'anii namicha sana barreesse waan kana Facebook irratti nan gaabbee otuu akka inni naan jedhe achi adeemnee jiraanne waan akkasiin beekuun turanii kana sodaatee akkas naan jedhan atti hin fakkaanne ija koo duratti akkas godhanii. Kana faallee arginee hin beeknu bara dargii keessaa namoonni kun deeggartoonni miseensonni warra mormitootaa kun Finfinnee keessa irratti kan isaan turanii isa iyyuu tun taane amman beekuttani
namoota naannoo sanaa dhufan iyyuu horii hojii gaarii faatti kennee jajjabeessaa ture dargiin keessaa bakka gaarii ramadee kana ishee kana dabaluu barbaade kun nu gaagaamee sawaa. Waanti dabaluu waan inni madaalawaa ta'uun nutti jira waan haasofnu keessatti. Kufaatii waggaa lama nurra ga'e karaa Dooktara Abiyyi qofaa nutti hin dhufne. Kufaatii irra guddaa kan nutti fide qophaa'ina dhabuu keenya. Uummanni Oromoo gatii guddaa kaffalee garuu dhaabonni isaa aktiivistonni isaa warri waa beekan biyyicha fuudhanii geggeessuudhaaf qophaa'an turre. Inumaa waannis galgalaa ganama waanni taa'ee na dinqu yoo jiraate maal jedhu dhaabonni Oromoo aktivistoonni Oromoo maal jedhu akka biyya kana ceesisuuf Dooktara Abiyyitti laannee jedhu. Memorandum of understanding tokko barreeffame Tasfaayee. Bakki tokko taa'anii gaaf tokko gattaanii attamitti biyya ceesisa kan jedhamu kanaa saameen jiru. Waanni si ajaa'ibu orroonni nuyi beektota Oromooti jennee bara dheeraadhaaf jala deemaa turre. Dooktara Abiyyi aangootti dhufeennaan halkan tokkotti biyya faranjiitti fiiganii galanii akka hojii tajaajilu hojii ergamtummaa hojii jala taa'anii ergamuu malee hojii dhuguma dimokiraasii ceesisuu Dooktara Abiyyiin immoo accountable gochuu irratti kan hojjetame jiru. Waan yeroo baay'ee na dinqa kun taa'ee naa yaadu. Dooktara Abiyyitti adaraatu itti laatame jedha. Dooktara Abiyyitti mee bakka kam taa'ee namni duukaarraa mallatteessee eessatti understanding bakka kamii jedhamee beekama bakka kamitti gattaamee wajjin haasa'a. Namni tokko gattaa'ee Dooktara Abiyyi wajjin haasa'u. So basically kufaatiin nu keessa jiru guddaan kufaatii ijoollee wayyaanee guddifatte kan nutti fiddemin. Kufaatii ofii keenyaati. Dhaabonni keenya, beektonni keenya, aktivistoonni keenya aangoo xixiqqoodhaaf, dantaa horii xixiqqoodhaaf, dafanii mul'achuudhaaf fiiganii galanii namicha sagantaa qabu, namicha nugusummaadhaaf sagantaa baafatee irratti hojjetaa jiru aangoo biyyaa sitti laanneera jedhanii biraa deeman. So waan nuyi fair and square ta'uun nutti jiru. Kufaatiin kun not necessarily Dooktara Abiyyi qofaarraa nutti hin dhufne. Nutu ga'oo hin turre. Agartee orroota agartee qeerroo keenya hiriirsetu ga'oo hin turre. Jijjiirama dhugaadhaaf muratoo hin turre. Jijjiirama dhugaadhaaf dhaabatoo hin turre. Dantaa irratti dhadhe. Bayyaadadha Tasfaayee si wajjin haasa'eera. Orroonni ani bara dheeraadhaaf beeku namoonni baay'een amma yoo maqaa gaarii mini. Yoo Dooktara Abiyyi fa'aa hin jirre Itoophiyaan security hin qabaattu jedhanii itti himan. Shame baay'ee si gaddisiisan siin jedhama. Yeroo Dooktara Abiyyi fa'aa Obbo Lammaan fa'aa vulnerable ta'anitti yeroo isaan waan hundumaa ta'anii si wajjin haasa'anii negotiate gochuudhaaf qophaa'oo ta'anitti beektonni keenya ashkarummaa filatan. Ashkarummaa waan filatanii fi namichi gara nugusummaatti cillaafkate jechuudha. Kan akka gara nugusummaatti cillaafkatu nu godhe qophaa'ina dhabuu gama keenyaati. Kana duwwaa utuu hin ta'in baay'een isaanii galanii biyyannaa galanii waan ni ta'e Dooktara Abiyyi duwwaatti rakkoo keenya hundumaa hiinee taa'uu hin dandeenye. Waan ni ta'e qawwee Oromoon haati Oromoo sabbata ishee irraa hiikkattee bitteettiin gabrummaatti waraanaa turte. Qawwee Oromoo hiikkachiisuu irratti galagalan jechuudha. Ilmaan Oromoo bilisummaadhaan of kennan hidhiisisuutti galagan jechuudha. Mooraatti galchuutti galagan jechuudha. Kufaatiin nu amma keessa jiru aggregate jechuun maal jechuudha. Kan karaa biyyi faas dhufe kan dadhabbii keenyaanis dhufe jechuudha. Kana akka ilma namaatti fudhachuu nutti jira. Dhaabonni Oromoo amma jiran kana fudhachuu itti jira. How did we fail? Akkamitti kufne kan jedhu barbaachisaa jechuudha. Yoo akkasiin goonu ta'e feerii hin taanu maa jechuudha. Haasaan keenya madaalawaa hin ta'u jechuudha.
Dooktara biyyi fa'aa akka isaan dalga guddatan kan godhe dadhabinsa opposition. Dooktar biyyi fa'aa akka isaan ofittoo ta'an akka isaan diktaatira ta'an kan godhe dadhabinsa oppositionootaati. Kan irratti haasa'aman jiru. Institutionii dimokiraataayizii gochuudhaaf agartee aangoollee negosheet gochuu hin danda'u turanii dhaabonni keenyatti walii galanii ta'e. Aktivistoonni keenya utuu sobarratti hin bobbaane ta'e aangoo negosheet gochuu hin danda'u. Sittaa sa'ee tasfaayee kana adhee harkaa biyya keessaa laa'uu dandeessa. We could have done that because vulnerability turanii biyyi fa'a. Ennaa isaan vulnerability turanii dhaqanii isaan gargaaran jechuudha. Gaafa sana bira darban biyyi fa'aa maal godhan? Hunduu jala dha'uu jalqaban. Hidhuu jalqaban. Hajjeesuu jalqaban. Amma bakka fuudhanii dabaniitu yaa saba kositti deebi'een jira. Balleessineera jedhan jechuudha. Maaliif dura negosheet gochuu agartee paaworii poolitikaa keessatti hin beektudha yaada. Yoo aangoo teessee haasoftee negosheet gootee dhiibbattee hin fudhatiin namni kottu ati ilma baluutiin irraa fudhatu jedhee sitti kennu jiru. Hin dhiibbanne nutu hin dhiibbanne mooraa keenyatu hin dhiibbanne. Inumaayyuu maal ta'e yeroo sanatti dhiibbaa gochuu fi addi bilisummaa Oromoo sochii tokko goonaan duulli keessaa falaa adda bilisummaa Oromoo irratti ta'e jechuudha. Yaadattaa kan qaama sadeeffaa waa'ee qaama sadeeffaa yaadattaa. Agartee kun hundumtu kanaaf dooktara biyyutuun ta'in warroonni qabsoo kana keessatti bara dheeraa gahee qaban. Kanatti qaana'uu qaban. Bakka nu arra jirru kanatti qaana'uu qaban. Warroonni biyyatti galanii agartee damooza itti nyaatanii ilmaata Oromoo salphinaaf kennan qaana'uu qaban. Qaaniin kun kan dooktara biyyiif kan Obbo Lammaa qofaa miti kan warroota biyya faranjii kanaati shaanxaa xaxatee halkan tokkotti fiigee galee dhaqee isaa itti dabalamee illee hin dabalate siin jechuudhaaf kan yaadni koo. Gaarii baay'ee galatoomii kun nugaa gara qabxii keenya warra duraan lafa keewwanne itti dabarraa.